Kun oduu FiB'ti jallatamoo daawwattoota keenya nagaa keenya kabajaa isiniif dhiyeessaa. FiB irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffanne kan isinitti himu Daani'el Tasfaayitii hanga xumuraattiin waliin tura. Lammiileen Itoophiyaa 441 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'anii jiru. Saudi Arabiyaatti lammiilee rakkoo hamaa keessa jiran deebisuu fi hojii hojjetamaa jiruun daa'imman 108 dabalatee lammiileen 441 Saudi Arabiyaa Jiddaa irraa gara biyyaatti deebi'anii jiru. Ministeera dhimma alaatti bakka bu'aan Daayirektoreetii Jeneraalaa dhimmoota qoonsilaa buufata xiyyaara Booleetti lammiilee kanneen simachuu isaanii odeeffannoon waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaatti argame ni mul'isa. State Secretary US daawwannaa biyyoota Afrikaatti taasisuuf jiran guyyaa har'aa kana eegalanii jiru. Ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken wixatarraa kaasee Keeniyaa dabalatee biyyoota biroo sadii daawwachuuf eegamaa kan turan. Osoo inni Keeniyaa hin dhufin dura pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaan dilbata kaleessaa Finfinnee daawwachuudhaan deebi'anii jiru. Mul'asaffaa gabaasa BBC akka ta'anutti dhiyeessiti. Pictures shared by Ethiopia's Prime Minister Abiy showed President Kenyatta arriving and meeting with Abiy and President Saleh Work Zewde. Waajjirri Pirezidaantii Keeniyaa daawwannaa kana ilaalisuun Uhuru Kenyaattaan Pirezidaantii Saleh Work Zewde fi muummee ministeera Abiy Ahmed waliin marii taasisuu isaanii eereera. Pirezidaantii Uhuruun daawwannaa dilbata waaree booda Finfinneetti sa'aatii muraasaaf taasisaniin booda galgala keessa gara Naayiroobiitti akka deebi'an miidiyaaleen biyya isaanii gabaasaniiru. Dhimmoota aangawoonni biyyoota lamaanii kun irratti mari'atan maal akka ta'e ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa irraas ta'e gama Keeniyaa irraa wanti dhagahamee hin jiru. State Secretary US daawwannaa biyyoota Afrikaa sadii taasisan har'arraa jalqabanii gara Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Senegaalitti akka imalan dhuma torban darbee irratti waajjirri isaanii beeksisee ture. Daawwannaan aangawaa US guyyoota 6 kunis Naayiroobii irraa akka jalqabu kan eegamu yoo ta'u, pirezidaantii biyyattii waliin wal arguudhaan dhimmoota Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Sudaan keessa jiran dabalatee mata dureewwan biroo irrattis ni mari'atu jedhamee eegama. Keeniyaa biyyoota gaanfa Afrikaa fi Afrikaa bahaa keessatti argaman keessaa tasgabbooftuu fi yeroo ammaa michuu dhiyoo Ameerikaa yoo taatu, biyyoota naannichaa waliin keessattuu Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii biyya qabdudha. Erga waraanni kaaba Itoophiyaatti jalqabee kaasee aangawoonni olaanoo Ameerikaa rakkoo nageenyaa naannicha keessatti uumamu irratti pirezidaantii Keeniyaa waliin mari'achaa kan turan yoo ta'u, dhiyeenya kanas pirezidaantii Uhuru Kenyaattaa Washington daawwachuun pirezidaantii Joe Biden waliin mari'achuun isaanii ni yaadatama. Kanaan alattis ergamaan addaa gaanfa Afrikaa mootummaa Ameerikaa Jeffrey Feltman rakkoo Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan aangawoota Itoophiyaa waliin erga mari'atanii booda guyyoota lamaaf gara Naayiroobiitti imaluun isaanii ni yaadatama. Waraanni kaaba Itoophiyaa waggaa tokko guutee fi akkuma itti fufetti jiru kanarratti rakkoo kanaaf falli karaa nagaa mariin akka argamuuf durataa gamtaa Afrikaa ta'uun kan muudaman pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Obasanjoon mootummaa Itoophiyaas ta'e gaggeessitoonni TPLF wantoota dursa kennuufii qaban jedhan kaa'uu isaaniillee eeraniiru. Ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Mr. Obasanjoon ibsa guyyaa dilbataa daawwannaa isaanii dhiyeenya Itoophiyaatti taasisan keessatti maal akka raawwatan ilaalchisuun ibsa baasaniin nageenyii fi malli amansiisaa fi itti fufaan marii qofaadha jedhaniiru. Obasanjoon marii aangawoota mootummaa federaalaa fi gaggeessitoota Tigraay waliin taasisan alattis gaggeessitoota naannolee Oromiyaa fi Amaaraa waliin mari'ataniiru. Gara fuula duraatti ammoo gaggeessitoota naannoo Affaar waliin akka mari'atanillee Obasanjoon ibsaniiru. Kanaan alatti gaggeessitoota biyyoota naannoo jiranii akka Keeniyaa, Yugaandaa, Jibuutii, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Sudaan waliin akka mari'atan ibsi isaanii kun eereera. Waraanni bu'aa argamsiistu kufaati siyaasaati. Walitti bu'insaa fi falli karaa loltootaan hin jiru. Injifannoon dirree waraanaatti argamu Itoophiyaa keessatti tasgabbii siyaasaa amansiisaa ta'e hin fidu. Kana waan ta'eefis mariidhaan nagaa buusuun karaa furmaanni waaraa fi amansiisaan ittiin dhufu tokkicha jedhaniiru. Mariin walitti bu'insaa waraana keessatti gaggeeffamu bu'aa barbaadame waan hin finnee fi qaamoleen hundumtuu haleellaa waraanaa dhaabuun marii akka itti fufu carraa akka kennanii fi gaafataniiru Obasanjoon. Qaamoleen waraanicha keessatti qooda fudhachaa jiraniin alatti gaggeessitoonni sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti jiran
carraaqii araaraa taasisaa jiruu fi itti fufuun akka isaan deeggaran gaafachuun beekanis ta'e osoo hin beekin gochawwanii fi dubbiiwwan akka walitti bu'insichi hammaatu taasisanirra akka of qusatanillee Obasanjoon gaafataniiru. Obasanjoon carraaqqeen isaan taasisan haala gama lamaaniinuu jiru hubachuu fi taasisan akka ta'ee fi simannaan gaariin akka isaaniif taasifame ibsaniiru. Walitti bu'insicha furmaata atattamaa akka barbaachisuu fi carraa fi yeroon jiru ammoo murtaa'aa ta'uu mana mareen nageenya mootummoota gamtoomaniif ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa waraanichi furmaata karaa nagaan akka argatuu fi fedhii akka qabu kan ibsan yoo ta'u, kanaaf ammoo adda durummaadhaan bakkeewwan qabatanii jiran naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka ba'an eeruun haldureewwan biroos kaa'eera. Gabaasni kan BBC Afaan Oromooti. Jabuutiin daangaan bulchiinsa ishee gochaa biyyoota ollaa keessa seenuu fi taasifamuuf kan dhimma itti ba'an akka hin taane ministeerri dhimma alaa biyyattii ibsanii jiru. Girmaa Guddisaa. Ministeerri dhimma alaa Jibuutii Muhammad Ali Yusuf akka jiranitti biyya isaanii Jibuutiin jiddu galumsa waraana biyyoota ollaa ishee irratti raawwatamuuf meeshaa akka hin taane ibsitee jirti. Ministeerichi kan jedhan jeneraalli waraana olaanaa Ameerikaa Jibuutiitti argamu Wiiliyaam Zaanaa Itoophiyaa keessatti hokkorri kan ka'u yoo ta'e loltoonni Ameerikaa kanaaf deebii ni kenna jechuun BBCtti himuu isaanii hordofeeti. Namoonni tokko bulchiinsi Jibuutii jiddu galumsa waraana biyyoota ollaatiif bu'uura ta'ee dhimma itti bahuu danda'a. Jechuun yaaddoo isaanii ibsanii jiru jechuun dubbii jeneraalichaa hordofee miira uumame kana eeran ministeerichi kun garuu akka hin taane ibsanii jiru. Ollaan isa waliin hidhata gaarii kan qabu mootummaa Jibuutii kun akka ta'uu fi hin ayyamu jechuun ture ministeerri dhimma alaa Jibuutii Muhammad Ali Yusuf kan toora Tiwiiterii isaanii irratti ibsan. Galaana Diimaatiif karaa kan taate Jibuutii keessatti biyyoota buufata waraanaa fi loltoota qaban keessaa tokko kan taate Ameerikaan Itoophiyaa keessatti hokkorri kan uumamu yoo ta'e loltoonni ishee deebii akka kennan jeneraalichi ibsanii ture. Tibbamma yeroo waraan itti cimee jiru kanatti Finfinneen finciltoota kan kuftu yoo ta'e lammiilee ishee baafachuuf loltoonni ishee qophii ta'uu isaanii jeneraalichi dubbatanii ture. Jibuutitti ajajaan waraana Ameerikaa Meejor Jeneraal Wiiliyaam Zaanaa torban darbee turtii BBC waliin taasisaniin tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa qaxanichaa fi yaaddoo ta'uu dubbatanii ture. Afrikaatti waraana Ameerikaa isa guddaa kan hoogganan Jeneraal Wiiliyaam waraanni Itoophiyaa waggaa tokko lakkoofsee qaxanicha irratti dhiibbaa cimaa ni qabaata jedhanii jiru. Jeneraalichi itti dabaluunis Finfinneen yoo harka finciltoota jala galtee rakkoo namummaa olaanaatu uumama jechuun akeekkachiisanii jiru. Akkasumas kaayyoon waraana Ameerikaa Jibuutitti buufatee jiru inni muummeen Afrikaatti keessattuu Afrikaa bahaatti tibba rakkinaatti deebii kennuu ta'uu kaasuun barbaachisaa ta'ee yoo argame hojjettoota imbaasii Itoophiyaatti argamanii fi lammiilee Ameerikaa Itoophiyaadhaa baasuuf karoora baafachuu fi qophii taasisuu isaanii BBCtti himanii ture. Karaa galaanaa kan hin qabne Itoophiyaan oomishaalee gara biyya galanii fi gara biyya alaatti karaa galaanaatiin ergaman irra caalan kan imalfamu buufata Jibuutiitiin yoo ta'u biyyoota lamaan gidduus walitti dhufeenya cimaatu jira. Maddi oduu BBC. Daandiin qilleensa Itoophiyaa Duubaayitti agarsiisa qilleensarraa dhiyeesseera. Agarsiisa qilleensarraa kanarratti dhiyeessitoonni agarsiisaa 1,200 olii fi bakka buutonni biyyoota garaagaraa 148 ol hirmaachuun ragaan daandii qilleensa Itoophiyaarraa argame ni mul'isa. FiB irraa oduu simbiraan ga'aa turre kan hangammaatti isin daawwachiifnedhaan waliin turuu keessanii fi galanni keenya guddaadha. FiB'n qophii isaatti fufee jira daawwadhaa. Yeroo gaarii.